deebisa anu isinu afin deebisa ture bilaa jooftaarsi tammalee isin hundinuu yuuyeeta. Ati nama muremi tikeeta kan muremi tati isin illallatu bara mubaaraku abshiru ajanda biraa feetu bilaashitti usii fidi feetu miliyoona fidi sanookee birri kuma lakki waa'ee isii fiduu isin hin jenne baran wachuun deebisuma kanaa isiniif deebisa jee ture bas isinitti dawwala namittitti. akkanumatti isin hundinuu sa'aatii olii gubuu jirtan malee deebisaan raqamni kan waamii jaalo. شوفت انا ودي تلقي تدور مغلق او غير متاح يمكنك ارسال فتت بالبلاد فتت يونا انك فتاجرت وانت في يونا انك فتاجرت انك فتاجرت قلت انا نوتي دغ فدا دي فمولي نموت غداتو نرغ فتارا نمو غدانو كيسجا استاذ اللي وجهي كان مبرجرو هذا مفدفته ملكوف نفي مالك ابافته Sumayyaa Tasfaa immoo gara biyya keessaatti fidu gara biyya kanaatti fidu etteet maallaqa sana irraa fuute yaaltee kanas ta'e sana Sumayyaan gara sana hin deemne maallaqa kaffaltes kaffaluu baattes Sumayyaa Tashoomee miidhamtuudha waan ta'eef isheedhaaf furmaanni waal kan jedhu an akka abdiitti waa lama dubbadha obboleettii keenya Sumayyaa Tasfaatiif tokkoffaani waan jiru tokko lama ettee qarshiin hafoo jiraate qarshiin ammanni hafeera ammana nan deebisaa fi ammana nan kassaree or inya fudhatameera yoo immoo kun hin ta'u jette akkuma asliin sila jedhee minim yaaltaballaa birree lam jechuun birriin mucaan Sumayyaan sitti ergattee hin dhufne waan ta'eefi tikeetiinis hin cenne bichaa maallaqni sun hin banne waan jetteef maallaqni sun badeera jettee uummata kana fuulduratti akka seera shari'aattis kakattee haqa kee baafata. Sana booda immoo yaadni kiyya kan biraa obboleettii keenya kana Sumayyaa Amboo yaada see gaafannee haqa ishee dhabuun qabdu waan ta'eef an ofumarraa jalqabeen waan humna keenya sappoorti gooneeni karoora sii kana akka itti fufattu gochuun dirqama. Sana ta'uu baannaan waa'ee ofii akkatti ofii deemte yookaan akka maallaqa itti baaste dubbataa deemne yoo ta'e as buluu keenya malee waa tokko wanni furmaanni biraa waan dhufu jiru. Kan biraan tikeettiin yoo murames tikeettii maallaqni hin deebi'aatti hin beekan peenaalitiin irraa cite kan biyya kaayiroo kana garuu beektan nutti himaa tikeettiin yoo citellee kan peenaalitiin irraa muramee warra murate sanaaf ni deebi'a. Kan biraan akkuma asliin sila jedhee ji'a waggaa meeqa duraa viizaa amma namtichi dhufee arrive godhutti qarshiin hin kaffalamuu jedhee jira. Kanas immoo kan hunda dudduuba deemnee dubbataa deemurra maallaqni kun maallaqa baay'ee xiqqaadha. Kanaaf Sumayya dubbii nuu gabaabsee haqa jiru nutti himi nan kakadhaa haqa birrii isheen natti ergite hunda ispeend godheeroo jette nuu kakadhu sana booda obboleettii keenya kan ammoo waan sappoorti gochuu ni qabnu jiraate sappoorti goonee ajandaa kana cufan. Kuni yaada kiyya. Kanuma karaan bareedaa. Hayyeta tokko irratti ani ni kakadha wanti tokko dumbulloon takka birriin dhibbi takka yoo akaawuntiitti irratti birrii sanarra hafte annin kakadha tokko lammaffaa irratti dammoo intala kana yeroo sana biyya kana fiduu kana yaale dalagaa dalaguu osoo hin taane ofii kiyyaafuu reefuu lukaan biyya kana seena kuduraa dukkaanuma kuduraatu hin beekan sa'aatii sanatti fakkeenya wannan barbaade yoo jiraate mubaarakii beeka mucaa wayii jechuudha isatu manatti naaf ergisiisa waan akka qarshii manaamanaayyuu jechuudha. Ofii kiyya bakka hin beeku tokko iyyuu hin jiru namni hin beeku tokko iyyuu hin jiru as keessatti jechuudha. Nu lachuun nu kakachiisa. Ishiillee kakachiisa. Asli mee waa dabaluu yaada abdii san irratti ana waluma jedhallee dubbii kana. Dubbiin kun furmaata malee ni qabu. Sumayyaan jecha qarshii hagana sharafee itti kennee jettee yoo kakattee akka uummanni amanu itti kakattee sokke. Yoo san hin taane jiddumatti araarsuu malee falli tokko hin jiru. Namni sun community keenya keessa hin jiru yookiin Oromoo miti. Osoo Oromoo ta'ee finnee akkanumatti nu wajjin taa'ee dhugaa baasnee yoo isa harkayyuu rakkoo hin jiraate xumurra. Nama san amma so'innee argachuu hin dandeenyu. Akkuma dura isiniin jedhe sirni Sumayyaa Tasfaayee bira jira. Haqa isaa immoo isitu addaan baasa. Sirni akkamitti bira jira yookiin waan itti seente san galmaan gahu. Yoo galmaan gahu dadhabde ragaa harka qabaachuudha. Bakka kanan ta'initti wanti namaan jedhanii nama amansiisan tokkollee hin jiru. Amma dubbii magabaabaa eebbisaa kiyya sirran beeku asli sirran beeku garuu dhiifama isheen nu gabaabsite dhiifama eebbo dhiifama isheen nu gabaabsite Sumayyaan jechuu erga isheen nu gabaabsite maallaqni obboleettiin keenya kunii Sumayyaa Amboo kanaan natti fidde birriin tokko narratti nafne jettee quraanaan akka kattu birriin tokko dhimma kanaaf isheen natti ergattee akkaawuntii koo irratti tuntaan na bira itti hin hafne jettee akka kattu Sumayyaa Amboo immoo dhagaye Alex isaa ko haqiidha miti isaa ko
Sumayyaan boo Akkiyoo ta'ee jedhe wanni asirratti isheen gaala waan immoo tokko mucaan kun bro Sumayyaan boo wanni annaan isheen gaaffii tokko hin kakattuuf qaba. himaa jiru dhugaa. Maali beektaa? Gaaffii tokko hin qaba kakaa biratu hin gahin. Okay. Kakaa biratu hin gahin gaaffii nan qabu. Sumayyaa kana biratti birriin isii nyaattee dhiiftee miti baramma. Namni biraa isaa nyaatu karaa siitiin. Gowwomsi isaa nyaatu karaa siitiin. Garuu badiin eenyuun bira jiraadha. Badiin Sumayyaa bira hin jiru moo jiraadha amma gaaffiin kan koo. Birriin kun nyaatamee hin nyaatamin. Isii bira jiraatee isiin hin nyaatin namni qaamni bira haa nyaatu. Garuu badiin kun eenyuun bira jira dura kan jedhutu adda baafanne yoo. San booda gara kakaatti kan deebiin. Yeroo Badiin lamaan bira akka itti kanarratti jiru badiin lamaan bira jira dhaggeeffadha. Sumayyaan tuni evidensii tokkoffaa biyya kanaafuu haarawaa nama isii fide gaggaafatu abbaa mana sanuu dhiiftee hiriyyaa ofii kaatee alagarraan fiduu yaaluun tokkoffaan badiidha jiran. Dhugaan dhugaadha. Lama mucaan kun kan isii fide kun ganda abbaa isiiti. Yeroo san waliin Istiin beeku kayiriyaa asli si himee qoy minut godha dhugaa inaasa. ani tawaawaqim yaanne. Qoy shigire lamaa kun wannoon nyaataa fi birrii mana na ergaa ture jettee bar. Dubbiin waan Deemee erga birrii na Qoy barbaachisa. infitadha. Isaan yoo taawwaquu baatte nuu miidiyaa irra nu beeyta. Dubaay teettee bar uffata aadaa nu ergaa turte. Sinigalee miti. Hiriyyaa ofii nama karaa tokko hojii deeman hojii nyaatanii hojii dhugan dabarsitee osoo Oromoon kumaatamaan as keessa jiru biyya dooktorri bulchaa jiranitti alagatti hiriyyaa ofii kennuun badiidha jiran. Badiin badiidha tokko kabirrii itti deebina. Osoo lubbullee taate tokkollee keessaa baafatanii haganuma jechuu bar. Asaallifaa saxxachino የሚባለው በአማርኛ ከባድ ንግግር ነው። አማርኛን በይተን ይማለ ረኮን ከዛ አኩማ ነምቲኒ የተበላ ብር የለም ናይ ጀናን ሂካ ወላልተን ካን ቶክ ኩምባዲ ያቲቀባ ባዲ ለማፋ ታናቲ ሙለቱ ዱባዳ ናባን ፈነጣ ይውልና ባዲ ለማፋ ብሪ ከንቴ ሚቲ ሲገለ ሚቲ ሲኒገለሚ ዋን ካና ቦሩ ዱፋ የተለ ያ ነህር ያዳ ኤቪደንስ ያርከቲን ቀብኒ አርጀላ ባዱ ዮሰን ቀባተዩ ሀባዱ ammattiin qabdu waan ta'eef argitee wanni kun hundi kan namni hundi gara isii qalbii deebiseef maali tikkeettii dhabde. Badiin Sumayyaa ta'anii immoo maalinni osoo imala deemaa jirtu keezii jaalalaa keessa seentee jidduu bultii kenna keessaa bayya'anii Sumayyaan. Amma wallollaan hin hojjetamne ta'e malee gaafsa namitti illee maal jette jidduun gaa'ila keessa jaalala keessa seentee hafteedha. Fiizaa tasartuwal Sumayyaan natti himteerti fiizaa tikkeetii murree fiirra almaxaan biraallechi ልዩታ ግን የተበላ ብር የለም ናን ጀት kana jechuun mucayyoon osoo kaayiroo dhufu heddu jidduun nama biyya arabaa kana ture jidduun janajanaan itti ho'ee jaalala keessa seentee kaayiroo hafte hafiitiin sababni waa'ee fiqiriiti. Tunillee karaa hafte tunillee evidensii fiddee harkatti hin qabanne badiin Sumayyaa bira lama jaataan bira takka jira. Kanaafi walitti araarsinee jidduma kanatti kakachiisuu baatanii ijoolleen tullee ijoollee dubartiiti. Nama reef ganaa lafaa ol dhufaaru akkanumatti araarsanii taaqa dhabde yoo nullee walitti daddarbineef yoo walitti aarsee natti tola yoo kakachiiftanillee natti tola. Ana yoo kakachiisame birri ishee kana guutuu nan dabarsaaf. Akkanaaf kakattuun fedha. Bas kalaas. Nulachuyyuu jechuudha. Anis Isin maaliif kakatti amma Sumayyaa fakkeenyaaf? Tasfaayee amma fakkeenyaaf isheen ni kakattisa waan kana natti ergamne. Sumayyaan kun itti ergee silkiin na jalaa formaat ta'ee jedhaa jirtiimi. okay natti Waa ergine takka waraqamman natti ergame tokko fi Hin ergine waa takkaan ilaal yeroo sana hedduun kadhachaa ture ani waa takka intala kanarra kijiban kenne. Natti sin ergineette waa hundarratti naaf haa kakattu anis nin kakadhaa fi birrii sannan dabarsaafan. No problem. warri modiitara Sumayyaa amboo deebisa. Karaan gabaaban kanaayyuu. Homaa waraqama tokko waan fiizaa kiyya wal qabatu natti erginee jette Sumayyaa yoo birrii isii kafaltee karaan gabaabaayyuu Sumayyaan kakatuun barbaadu birrii kafalteen kakattu waa birrii kafalteen kakachiifnu Sumayyaa Tasfaayee. Qulqullummaa kiyyaaf nin kakadhalaa rakkoon qabu nin kakadhaan. Rakkoo miti. Sumayyaa amboo deebisa warri modiitara. Sumayyaa amboo. Asli gaafsan amma Sumayyaa Tasfaayeetu fiduu dadhabe moo mucayyoo santu dhufu yaade jijjiire. Deebisiree si gaafadhe. Akka waan mucayyoon tuni
Sumayyaa yaada jijjiiree jetti. Sun immoo viizaa fi tikkeetti naa hojjetame na ergame hin jiru jetti. jechuun Sumeeyyaan tasfaayee fiduu dadhabdeeti mucayyoo naftee moo mucayyootu dhufuudhaaf yaada jijjiire amma akka seeratti yaana beektaa. Sumayyaani isitu hafee jetti. Sun immoo isitu viizaa naan hojjetanii jetti. Walii galuu dhaba. Kanarratti waliin aman akka seeratti amma fakkeenyaaf amma akka seera dallaalatti dallaalli carraan hedduun fayyadamu carraa akkanaa kana beektaa. Wanni qabdii namarraa fuutuuf namni sun yoo hafe dogoggora isaatii qabdiyoonni kan nuuf sanii fi maallini sun ni hafaa jechuudha. Ifi isaatiif yoo hafe yoo immoo fakkeenyaaf an fiduu dadhabe fakkeenyaaf ammaan birrii nama sanii hin deebisa. Yoo immoo birriin akka inni osoo nan dalagu jiruu fi ifi isaatiif hafe birriin deebi'uuf hin jiru. Ama bakka irratti walii galuu didanuu yookaan. Kana kun akkanuma amma sun dargaa dhiifame sirriilee waa beekee jechuu barbaadeeti miti wanni jiru kana amma fakkeenyaaf amma mucaatee amma sirriin adda attaami gaafa mucooteeti beekaa nama akka nidee gara namaatti namni nafidee miree birrii san. Erga mucoon seente fudhadha. Tikeet hedduu jira jidduutti ka gubate tikeetota gubate san dadhabina kiyyaan gubatee miree riipoortii Itoophiyaa keessatti dabarsuu dadhabeeti gubatee tikeeta san jijjiiree gara birootiin fide jechuudha. Yeroo san yoo isiin haftee anaatu kassara jechuudha waan fiduu dadhabee jecha. Yoo immoo kaniin nama fakkeenyaaf carraa xayyaara Itoophiyaa san naa kan naguun sun jee silaatii diddee sii kassaraa jechuudha. Shigalee wanni sun jiru. Seerri amma akka. Wanni wal kakaachisan illee. Amma haasa'aa jiru kun uummanni namni kun kushee kun hiriyyaa kiyya. Amma fakkeenyaaf Sumeeyyaa gaafa fidu san illee. Gaafa inni ijoollee Abu Sabraddiin fidu ana jidduu ture. Sinna himatee. Gaafa inni mucattii xiyya fidu reedi nu jidduu ture argitanii haalli kaayiroo akkasi. Feesi lafeesi abbaan walitti hin dhufu. Amma mucattii Habashaa ta'e isiin jettu san illee lakkoofsa guutti naqe maqaa naa baasee jira beektaa. Mucattiin fuuteeti nama wayiitti geessiti. Namni sun immoo carraa kana fayyadamuu danda'a. Fakkeenyaaf maallaqa ishee itti kennite kana irraa fuudhuu danda'a namni sun. Anu amma fakkeenya namaa hin amanne maallaqa guutuutti nuuf dura irraa fuudha. Namaa nama bichaa dhuguu namni sun dhufee jaan jechuu si galee. Asli dhiifama guddaa gurbaa xiyyitiin kalee garaa keessa jiru deeggarsa irra jiru. Warri moodeetiraa rabbi bira suleedha gannan darbinaa. Please gannan darbinaa warri moodeetiraa mana keessan miti mana asliiti waan ta'eef. Asli dhimma boonaatti deemna waan ta'eef. Asli daddafa xumuraati gara dhimma boonaa sanitti. Asli itti buufiga. Warra moodeetiraa ganna darbu tayyi bakka man godhan narraa kanatti asli. Neetworkii keessa malee lakki nama darban walaa. Sumayyaa ta dhufuudhaa kaa'e sana dubbisu mee guutuu akka carraanaa kanna Sumayyaa ta dhufuudhaa kaa'e sana dubbisu mee guutuu akka. Dubbi. Namni biroo akkana jedhaan dubbanne Sumayyaa akkam nagaami. Nagaa jirtaan. Okay gaafa san isiin tikeetaa fi viizaa siif ergitee jirti viizaa maqaa namaa qabuu fi bara dhalootaa qabu tokko. Ijuma kootiin hin argine. Tikeetaa sin agarree. Tikkeetta sin argine namtitti irraa dubbattu kana san hin beeku shuma gidduu keenya deema akkas akka jette malee ija kootiin hin argine. Okay tikeetaa fi viizaa illee sin ergine jechuudha. Naan ergine namtitti illee ijaan hin beeku argo lakkoofsa ishillee hin qabu sagaluma qofaan atti ergite baas. Viizaa fi tikeeta amma wanni irra wal qaban isaan asli. Wanni isaan irra wal qaban kanuma jechuudha gaamma wanni kun wanni lafa ta'a barbadiin guddoon lafa ta'e silaa lamma isiin ergeef jetti ani ergineef jetti amma isaan kanumarra walii agalan wal yaa kakata dhiyoo. Guusan siitu. Dabeessa ishiin jettu tun. Oggaa takka guutuu fakkeenyaaf oggaa ta'e. Okay. Oggaa isii okay shina dhagaye rakkoon qabu. Ogguuni bisi si fidu maal isa goote. Okay, Sumayyaa Ambo. Siitu hafe moo isii si fidu dadhabe. Matakka iyyuu ijaan hin agarre waraqaan ani ijaan arge fiizaan ijaan arge takka hin jiru jettee Sumayyaa naa kakatte birri isii amma galchaa fi naa haa kakattuu jedhaa jirti. Hin kakattaa? Nan kakadhee inde of course ofitti amaneetiin haqa kootiif dhufe ekkoo haqa nama barbaacha miti. Yalla sagantaa gargaarsatu jira ani ustaaza yoo firii taatan kakachiisa kalaas nurraa fixa sagantaa gargaarsatu jira. Amma na kiyyaa sin orgine ofii kiyyaa illee hin hafne waan kana sin argine itti kakattila. Waya abbaa manam waya abbaa dhiisii obbo Mubaarak ati Ani birrii koo qofaan barbaada birrii koo si harka jiru qofaadha malee waa'ee jinni waa'ee laayivii sakaani mata duree biraatiin eegala okay amma waan ani dubbadhu birriin koo uummanni asirratti carraa naa kennitanis Sumayyaa biratti birriin badeera waan tokko irraan cabsiinaati Sumayyaa biratti birriin kee badeera birrii kee fudhatteetti siifaa kaffaltu jedha kanuma dubbadha malee irra keessa bukkee waan ta'eef hin barbaachisu. Gargaarsa jettanii immoo jechuudha. Ayyee sumi al tokko dhaggeeffadhu egaa namni hundi asirra taa'aa jiru kuni nu bakka hojii jirra Ameerikaa jirra.